Arabasma. Mucaa wayii jechaadha. Namni kan wal barsiise wayii jira dhiyoo kana. Na akkamtiin jedhu baay'ee bareeda laa baay'ee bareeda. Bareedachaa isa xinnaa kana ta'e. Na amalli isaa ምናምን haalli inni ittiin tiriit na godhu jechuun qaamaan osoo hin taane dubbii irratti jira miti nama kan sitti tolu wayii. Nama barateedha ምናምን achi wanti jedhu jechuun dogoggora jedhee kan yaadu wayiidha ammaa sitti kan hin dubbadhu. Na wal arginee laaqana laaqana waliin nyaanne ምናምን achiin gaafa manaan naga'u Isaati booda jettu kanan goone sooree dhugaa qaalafaa garuu Mana sigee mana ishee addee manichaa maal ta'e manicha mana innaan jaadha sooree rifadheen jechaadha. Rifadheen manatti galee balbala alaa sana akkuma hin cufeen namatti rifadhee sanan hiriyaa keenya lamaanuu kan walii barsiisee jiru sun hin jira miti itti bilbilee maaloo meelaalee akkanan godhamee jedhe siin akkana gochuun qabuyyuudhaan jedheen hin beekne kaane jechuun akkana ta'as yaadni dhugaa rabbi jecha. Amma namatti guyyuma tokko hidhii kee jala qabda. Naan jedheettu nashee meesseen inna gaabbii jira miti gaabbii osoo akkana ta'uu baatee hin jedhu wayii inni natti dhaga'ama sanaachi waan godhe tokko hin qabu. Dhugaan jiru kanuma. Garuu bakka isheen naqabee taasisu. Idaa namni dhagaa. Idaa maatiin dhaga'uun naan ta'e kan. Idaa hin dhaga'u. Idaa hin dhaga'u. Soba isatti sobdee irraa hambistee si nagaa beekte. Isaa mootii ani maatiin hin dhagaan jedhamee soona. Manaan gahee daadhuu amma yoo nammoo waraabbatteetti ijoolleen qaqqashee. Amma ishee kana inni kuni bakkuma dubbatame garuu isa bichaa miti beektee hin jira. Kuniyyuu mu'aa miti. Inni kunuunsa wal dadhabsanii isa bakka mu'aa godhee isa solan faaraadha. Mu'aa godhee niisu. Ajjeesee. Goe. Isolan. Maan kolfitanii? Moo naa gaddaa jirtu? Lamaaniyyuu piraankiidha. Jiloo jilaanfoo waan akka jettu. Deemi faaraa ishee akka kee ganaa ishee ummata gowwaasitti fakkaata moo soolantu gowwaasitti fakkaata lamaaniyyuu piraankiidha waan ati jettu laaluu fi miti dhugaadhaayi. Afuuftitti anoo bareeraa durumayyuu oduus dhaga'ee jira garuu amma amantutti. Oduu maalii dhageessaree silaa kun dhiyoodhaan mana namatti immoo maaltu sitti? Ani badee. Durba argitanii miti durba laala. Dhiira toof qaba malee durba of hin qabdu baay'ee. Atoo. Ntuqneeni. Ankoo akka ashagametti ta'a hundisa. Dhugaa rabbi akkam biyyaa fidetti. Biyyatti yoo ta'e biyyatti nan qaba gwaaddeenya. Sa'aatii malamayyuu sa'aatii lama wal biraa dhibamneeyyuu bakka mata suusii akka waan suusii wayiitu nutti ka'a ture sii gale bakka sii gale
Nah, achi booda immoo Sana kana sanatti argattee darba beektu. soolii ko. Isaa warri durboota akkasittiin hin barreessinaa qaba. It is normal no ግን na amanuu keetti anis immoo sammuun koo achuma na jira beekte achuma bakka sooreen biyya galte torbee 2-3 teessuun jedheen soolan of amansiisi. Intalli kun intala miidiyaa irratti namni hundumtuu bareeda. Yenna isheen biyya galtu shayii buna jechuu hin baatu maatii ishee faana hin baatu. Dhiirota baay'eetu immoo na jala taa'aa oola laalaa oola. Aggaxaamii sanaanii wanti kun akka uumamu. Osoo akka duriititti kominikeetiin keenya cimaa ta'ee tureeti waan akkasii jijjiirama riyyaa jedhu sammuu koo keessa yoo dhufu. Eddee wallolleetii kun. Jechuun jira miti gaafa nama tokko faana sirnaan haasa'aa turte sana booda dubbii dhaabdu sammuun kee nama san duwwaa haja yaaduuf waan itti nama san ittiin dagattu wayii barbaadda. Waan ittiin of itti dandamattu wayii argite waan itti simmiini wayii. Malee sa'a 24 nama san yaadda taanaan namni sun dantaa kee hin qabu taanaan already daameeji taata jechuudha. So nama waliin haasa'u nama waliin wal arguun dirqama. Sooreen baay'ee intala baay'ee cimtuudhaaf. Cimtu. Kun inni isheen amma jette noormaaliidha. Garuu anis immoo baruu jaan barbaaduuf akka isheenis immoo hin teenye 100% sammuu koo jaanatti himuufi malee namni kamiyyuu hundi keessa warras jala jirtan hundi keessanii suma gochaa jirtan suma taa'aa jirtan warri heerumeeyyuu isheen kunuu gana heerumtee mana godhatti iyyuuti garuu haadha manaa abbaa manaa qabdanii abbaa manaa keessan utuu mucaa qabdanii warrichiitu gootan meeqan keessantu jira. So waan akkasii garuu gaarii miti gaafa barame saree gabaa lixxe taatu. Na akkasii dhugaa dubbachuuf ana caalaan balleessitu isheen anatu balleessa garuu isheen goote kanaanii meeqansaa bakka ilaaleera dura. Amma yaa'u biyya afaanis xinnoo waan tokko tokkos yaa'u fida malee biyyatti akkasii uummata qashtii it is normal. Anna amma walii bilbiltumaan bilbiltanii buchee. Sobni hin barbaachisu. Sobni kaakkaa anaaf si biratti. Kaakkaa sobni bakka. Na walloltanii moo wallollee walloltanii wal dhabdanii moo nagaadha. Ara nagaadhaa waliin lolle. Inni guddaan akka inni siif ta'u yeroof akka ta'e yeroof akka hin taane saga beektana anatu si gorsa miti waa baay'ee isaan beekta. Dhiira jechuun dhiirri amalli keenya akkamii beekte dubartii baay'ee jaallate tokko halkanii guyyaa bilbilaa jaalala isaatti mataa hin jaallata faana ookii ba'aa ishee kana yoo qammase hin gala manatti hin bilbilaa eddee ishee gajjallaa sanaa immoo gaafa ga'u isa dur 10 bilbilu amma yoo bilbilte iyyuu yookaan kaasa amala dhiiraa sitti maara yookaan kaasa yookaan immoo xiqqoo turee waan agarree fidaamu akkasidhaamu minaa si'eedha sii gale na amala dhiiraati kun eddee taargettii isaa sana bira gaafa ga'ee booddee amma ishee kadhachaa ture amma isheetti bilbilaa ture amma isheetti jilbatti kufaa ture qimii qabanna ta'e ayidoonno anaaf naan galu garuu waan akkasii amala akkasii qaba uummanni dhiirri hundisaa.
Dhugaadha. Dhugaa moo dhugaa miti dubartoonni as jala Noo jirtan. sirriidha malee. Sirriidha. Hin tapharrarti dhiirri gaafa eddee ishee geessu. Eddee ishee eddee inni ga'e immoo sitti ni himaati. Jabaattee dhugaa waaqayyo. Ga'eera miti. Eddeenni si bira ga'ee bilbila sii kaasuu didee guyyaa sanaa kaastee namicha sana hin bilbiliiniifi bilbila irraan kaasii. Deebi'ee akka haaraatti deebi'ee hin maraata. Deebi'ee jilba kee jalatti qofa. Yoo ati likkii qabsiiste yoo ati Erga waan sana raawwatanii booda immoo an bilbilu yoo ta'e immoo qash. inni hin bilbilu ati zimmee dhiisi. Dhugaa waaqayyo takkaa bilbilii fi Yoo ta'e jedhame. Erga waan sana raawwatanii booda si numa bilbila hoo. bakka isa booddee hin gallaa eddicha beekta mitiire waan inni yaadu waan inni barbaadu eddee inni barbaadu sana beekta mitiire. Bakka sana tasuma biran geessuun haaraatti taata. Dubartiin baay'isoo dubartiin amma si faana ciistee si loltee baatee sokkiteetti taanaan haaraadha dubartiin bakka. Dhiira isa kanaafis sasanaafis haaraadha. Inni guddaan miciraan qabaattee of qabu kana booddee nafaana akkas gootee na biran geessu. Kalas. Isa booda maraata dhugaa waaqayyo jireenya isaa guutuu maraachaaf. Isa booddee waan atettu godhaa. Waan barbaadanitu ta'a jechuudha macarrashaan. Hankanaa tachi immoo guyyitti sanadhaa guyyaa ni darbuu dandeessi. Isaan ala garuu guyyaa lammata irratti erga amala isaa bartee booddee lubbuu isaatti taphachuu dandeessa. Lubbuu isaatti fu'aa godhiitee of qabadhu bichaati dubartii taate. Fu'aa godhee of qabadhu. Ani chiikii kololee gaafa isheen bareeddee dhiira biraa faana adeemtu argee dhiira kakkabaleera. Loleera garuu bareeddee uffattee fu'aattee deemti taa'een makkaatoo wayii dhugaa jira. Sanoddee innoo foggorachaa faana adeemaa jira. Makkaatoo ko lafa kaa'ee iseen kakkabaleen ishee wallolleerra haqee ishee fidadhee ofii makkaatoo ko gaabbazee wajjiniin araaramnee saboddee bakka na of qabachuu dhiirri qabaa durbii of qabatti taanaan miirri. Beekoon dhufee ture ganama laayiviitu galeen turenna. Waan baay'ee kaasnee haasofnee waan darbeeyyuu akkasii namatti tolu dhugaa rabbi. Abigoo. Beekoo isa dhufee na dhungatu sana. Beekoo. Laayivii faa cuftee girrisaa faana kaattanii dhuftu inni ilaallateet soorii faa faana oduu qabatte yoonii faa faana odii qabatte ishiin asiin jirtu moo ta'e koomentii irra faana ilaalee qaxxa'ee dhufee seena gastii ishiin na bira taa'ee na dhungata. Oolan gubadda ni wajjin wal. Jiramoonni argeen beekuun yaana. Anuu irraan argee. Wayi gudi. Hin darbe. Wanti darbine hin jiru. Laayivii maaf hin gallee kana booda akkuma duriittis ta'uu baatu darbee. Hin gallamee haalli hamjatu haalli tokko nuuf hamjatu dur. Haala maaltu mijatamoo laayivii galuudha? Meen ilaallamee soorii. Gaaffii wal gaafannu? Gaaffii akkamii? Gaaffii barbaadne kaawaan. Sobuun hin danda'amu. Oshi jammari meeste. Jammara. Yoo gaaffii salphaa ta'e. Ati jammari keetirratti ilaalee si gaafadhaan. Maa situ fidee itti fufee. Ashii biyya amma jiraattutti gaafadhu. Ashii biyya amma jiraattutti dubartiin qaamaan argite wayii jirti jaallattee minaaman. Jaalladhee jechuun. Sobuun hin danda'amu. Ani si jaalladhee moo?
Ani sin abaaraadhaan sobuun hin danda'amu yoo sobdee ta'e rabbi jireenya kee haa balleessu. Ani ishii jaalladhee Isheen si jaallatteetis haa ta'u ati ishee jaallattee yaa intalli tokko jirti. jaalala kan waliin dabarsitanii. No. Ishii jaalladhee hin jira garuu ishii sooree makee sii wayyaa. Sooree dhugaa waaqayyo sooree makee intini jedhii sobdeeti ati jaalala keessa nama gashitee baduu fi waan akkasii namni nan amanani bakka nuun nan gubadhe sababni garuu intalittiin hin bareeddinaan sooree hin bareeddi hin bareeddi. Ani immoo na beektamti hiriyaa malaku. Malee wal argee wal faana afaanitti buddeena wal gurshu ምናምን ዘበት takka akkas gootee hin beektu ergaa cidhatte. Mee halkan kun naan bariin jedhe. Maqaa halkan kun isiin bariin malee dhugaasaa sitti maa jira miti. Halkan kun naan bariin jedhe yookaan si amana. Maana namantu dhugaa isuma dhugaa. Hin ta'u kaa hin taane. Halkan kun naan